Akkam jirtu barattoota har'a waa'ee dhibbantaa waliin kan ilaallu ta'a. Kutaa kana keessatti wanti ilaallu ni jalqaba. Dhibbantaan maalidha kan jedhudha. Dhibbantaan waan tokko dhibba keessaa hammam akka ta'e baruu yoo barbaannu dhibbantaa fayyadamna jechuudha. Isa dura garuu waa'ee firaakshinii fi waa'ee deesimaalii kaasuun waan barbaachisuu fi firaakshiniin akkuma beekamu bifa a irra baatiin kan ta'uu danda'udha. Baan zeeroo irraa adda ta'e jechuudha. Deesimaaliin immoo tuqaa deesimaalii fayyadamuudhaan warra ibsuu dandeenyudha jechuudha. Tuqaa deesimaalii fayyadamuudhaan warra ibsuu dandeenyudha. Firaakshinii gara deesimaaliitti, deesimaaliis gara firaakshiniitti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Firaakshinii gara deesimaaliitti jijjiiruudhaaf kallattumaan arraba isa jedhu kanaan waamamaa fi waamsisaa waamamaa waamsisaadhaaf hiruudhaan fakkeenyaaf 4/5 yoo fudhanne 4/5 yoo hirree kallattiin deesimaalicha argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf 4/5 finnaa hirruu duwwaa tuqaa 8 arganna. Duwwaa tuqaa 8 kana deesimaalii immoo gara firaakshiniidhaatti jijjiiruudhaaf tuqaa deesimaalii lakkoofneetu tuqaa deesimaalii irraa hammam akka fagaatu ilaalleetu baay'isna jechuudha. Kudhaniin baay'isuu dandeenya jechuudha. Kana 10 jala 10 yoo baay'isne 10 jala 10 jechuun tokko jechuudha. Kanaaf 8 jala 10 ta'a jechuudha. Kana immoo salphisuudhaan 2 4 2 5 kanaaf gara firaakshiniittis jijjiiruu dandeenya jechuudha. Waa'ee dhibbantaa yeroo ilaallu immoo dhibbantaa gara firaakshinii fi gara deesimaaliitti jijjiiruu dandeenya. Gara firaakshiniitti jijjiiruudhaaf tokko jala dhibbaadhaan baay'isna dhibbantaa sana. Gara deesimaaliitti jijjiiruudhaaf immoo duwwaa tuqaa duwwaa tokkoon baay'isna jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannu fakkeenyaaf asuma fakkeenya irra jirutti yoo ilaalle 5.5% gara firaakshiniitti jijjiiruudhaaf meeqaan baay'isna tokko jala dhibbaan baay'isna jechuudha. Kana jechuun 5.5 jala dhibbaa ta'a. Ammas gara firaakshiniidhaatti jijjiiruudhaaf lamaanuu 10 jala 10 haa baay'isnu yookaan 10 irra 10 jechuun tokko waan ta'eef garaagarummaan fidu waan ta'eef meeqa ta'a 55 jala 1000 ta'a jechuudha. Salphachuu waan danda'uuf 5 meeqa ta'a 11 5 200 nuuf kenna jechuudha. Kanaaf haala kanaan gara firaakshiniitti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kan biraa dhibbantaa gara deesimaaliitti jijjiiruudhaaf fakkeenyaaf 33 jala 1 jala 3 jedha. Akka gaaffichaatti furmaata irratti gaaffichi garaagarummaa waan qabuuf nuti isa gubbaa kanaa hojjenna jechuudha. Isa fakkeenya irratti kaa'ame garuu furmaata irratti 33 jala 1 jala 2 jedheera. Gaaffichi jijjiirameera jechuudha. Garuu isa gubbaadhaan inni hojjennu 33 lakkoofsa kun firaakshinii makaadha. 33 1 jala 3% gara deesimaaliitti jijjiiruudhaaf maal goona duwwaa tuqaa duwwaa tokkoon baay'isna jechuudha. Duwwaa tuqaa duwwaa tokkoon baay'isna. Isa dura garuu kana firaakshinii sirriitti yookaan firaakshinii sirriitti haa deebisnu 33 baay'isuu 3 ida'uu 1 jala 3 meeqa ta'a 33 baay'isuu 3 99 ida'uu 1 jala 3 meeqadha 100 jala 3 ta'a. 100 jala 3 ta'a jechuudha. Kanaaf kana firaakshinii kana ammas deesimaaliidhaan baay'isna. Meeqa ta'a kuni zeeroo kana balleessinee as fiduu dandeenya tuqaa. Ammas zeeroo balleessinee tuqaa kanas baasuu dandeenya. Kanaaf tuqaan kun baateetti jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a 1 jala 3 ta'a jechuudha. 1 jala 3 kanaaf deesimaalii kana immoo firaakshinii kana gara deesimaaliitti jijjiiruu dandeenya. 1 3dhaaf hiruudhaan jechuudha. 1
sadiidhaaf innaa hirru duwwaa tuqaa jennee duwwaa daballa. 10 sadiif meeqa ta'a? 3. Kanaaf 3 sadiin 9 tokko nafa. Ammas 0tti daballa 10 sadiif 3. Akkas jechaa itti fufaa jechuudha. Firaakshinii itti fufaa ta'a. Deesimaali itti fufaa ta'a. Duwwaa tuqaa 3 itti fufuusaa agarsiisuudhaan tuqaa kaa'uu dandeenya jechuudha. Haala kanaan kaa'uu dandeenya. Gaaffiin asirratti taa'ee immoo asitti baarratti garaagarummaa qaba waan ta'eef asitti tokko jala 3 jira, asitti tokko jala 2 waan jedhuuf kanaan akka hin dogoggorre. Kan biraa waa'ee lakkoofsota dhibbarraa innaa ilaallu lakkoofsa dhibbantaa yeroo barbaannu dhibbantaa jechuun hundeerraa yookaan immoo waliigalarraa dhibbantaa irraa isa argannudha. Dhibbantaa barbaannee kan argannudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa baarii irratti haa ilaallu. Lakkoofsa baarii irratti kun amma 100% yoo ta'e asitti 100% yoo ta'e asitti immoo dhibbantaan nuu kennameera yoo ta'e dhibbantaa. Kanaaf asitti kun tokko yoo ta'e kun hundeedha. Hundee haa jennu. Hundee jechuun lakkoofsa dhibbantaa irraa barbaannu jechuudha. Lakkoofsa dhibbantaa irraa barbaannu jechuudha. Kanaaf tokko sadaffaansaa dhibbantaa hammamii ta'a kan jedhudha. Yoo gaaffiin keenya akkas yoo ta'e tokko sadaffaansaa 100% kana meeqaffaa 3dhaan qoonnaa jechuudha. Yookaan immoo tokko sadaffaa isaati yookaan baarii lakkoofsaa kana bakka 3tti qooduu dandeenya. Tokko sadaffaansaa asitti bakka 3tti qoonnee lakkoofsa baarii lakkoofsaa kana yookaan immoo ulee kana bakka 3tti otoo qoonnee inni kuni bakki tokko sadaffaa kun dhibbantaansaa meeqadha? Dhibbantaansaa dhibba hiruu meeqaati? 3 ta'a jechuudha dhibbantaansaa. Dhibbarraansaa immoo tokko sadaffaadha. Tokko sadaffaadha. Kanaaf dhibba jala 3 jechuun naannoo 33 tokko sadaffaa parsantii ta'a jechuudha. Lakkoofsa firaakshinii makootiin innaa ibsinu jechuudha. Kanaaf wantoonni asirratti hubachuu qabnu bakki dibame kun maal agarsiisa? Dhibbantaa hammamii akka qabu yookaan parsantii dhibbarraa hammam akka ta'e. Garuu tokko keessaa yookaan meetira tokko yoo ta'e amma fakkeenyaaf uleen kun bakka 3tti yoo qoonnee bakki tokko sadaffaa kana itti keenyu kun dhibbarraa jenna jechuudha. Yookaan meeqa akka ta'e dhibbarraa hammam akka ta'e bakka nutti agarsiisudha jechuudha. Kanaaf dhibbarraa dhibbantaa fi hundee asirratti ilaaluu dandeenya. Foormulaa isaa immoo yommuu ilaallu dhibbarraa kan jennu qubee aadhaan bakka buusna. Walqixa reetii baay'isuu hundee jechuudha. Reetii yookaan immoo dhibbantaa jechuu dandeenya. Dhibbantaa jechuu dandeenya. Dhibbantaa jala dhibbaa yoo goone reetii ta'a jechuudha. Kanaaf dhibbantaa immoo qubee paatiin bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kanaaf foormulaa kana karaa biraatiin innaa barreessinu dhibbarraa jala hundee walqixa dhibbantaa yookaan immoo paa jennee kaa'uu dandeenya jala dhibbaa jechuudha. Kanaaf foormulaa kana fayyadamnee gaaffii baay'ee hojjechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya hojjechuu keenya dura hubadhu kana yoo ilaalle hundeen ka'umsa dhibbarraan irraa shallagamudha jedha. Kanaaf hundee akkuma dura jenne hundee jechuun ka'umsa dhibbarraan sun kan irraa shallagamu kun hundee jedhama. Lakkoofsi firiin isaa haadhuu fi dhibbantaa baay'isuun argamu immoo dhibbarraa jedhama. Kanaaf haadhuu fi dhibbantaa yookaan reetii waliin baay'isuun argannu kun maal jedhama? Dhibbarraa jedhama jechuudha. Kanaaf fakkeenya kana haa ilaallu. Fakkeenya kana yommuu ilaallu har'atti parsantii yookaan dhibbantaa 12 kan meeqaadha? Kan 2460 barbaadi jedha. Kanaaf 12% yookaan dhibbantaa kan kanaa barbaaduudhaaf inni kun meeqadha? Dhibbantaadha. Paa jechuudha kuni. Kun immoo meeqadha? Hundeedha. Baa jechuudha. Kanaaf maal barbaanna? A barbaanna.
Kanaaf A jala B hundee jechuudha. Walqixa dhibbantaan keenya meeqaa? 12 jala meeqaati? Jala dhibbaati. Baan keenya meeqan nuu kenname? 2460 jechuudha. Kanaaf amma sirreessinee naa barreessinu akkam ta'a? A jala 2460 walqixa 12 jala dhibbaa jechuudha. Kanaaf aanna barbaannu qaxxaamura haa baay'isnu. Dura qaxxaamura haa baay'isnu. Qaxxaamura naa baay'isnu meeqa ta'a? Dhibba A qaxxaamura naa baay'isnu walqixa 12 baay'isu 2460. Lamaanuu dhibbaaf haa hirru. Lamaanuu dhibbaaf haa hirru. Meeqa ta'a? A walqixa 0 kana 0dhaan balleessuu dandeenya. Kanaaf 12 baay'isuu 246 jala meeqa ta'a? 10 ta'a jechuudha. Kanaaf lakkoofsota kana baay'isnee lakkoofsi argannu dhibbarraa ta'a jechuudha. Kanaaf baa irratti immoo baan haaluma wal fakkaatumaan hojjetamu. Booda gilgaala irratti warreen kaan waan hojjennuuf kanarra haa darbinu. Kan biraa amma as keessatti wantoonni gaafatamuu danda'an maalidha? As keessatti termoonni qabnu aan hundeedha. Aan dhibbarraadha. Baan immoo hundeedha. Kan biraa paan immoo dhibbarraadha. Dhibbarraadha. Kanaaf A fi baan yookaan dhibbarraa fi hundee nuu kenname maal barbaaduu dandeenya? Dhibbantaa barbaaduu dandeenya. Yoommoo dhibbantaa fi hundeen nuu kenname maal barbaaduu dandeenya? Dhibbarraa barbaaduu dandeenya. Akkasuma wal jijjiiranii yoo dhufan kaanillee akkasittiin barbaaduu dandeenya jechuudha. Kanaaf amma gilgaala sanarraa wantoota jiran haa ilaallu jechuudha. Fakkeenya tokko gaaffii tokkoffaa irratti dhibbarraa meeqa nuuf kenne? Dhibbarraa jechuun A meeqadha? Kan gaafatamne maalidha? Dhibbarraadha. A gaafatamne jechuudha. Dhibbantaan meeqadha? Duwwaa tuqaa 75 kan 2000. Kanaaf hundeen meeqadha? 2000. Kanaaf A barbaaduudhaaf A jala maaliiti? Hundee 2000dha. Kanaaf walqixa duwwaa tuqaa 75 jala meeqaati? Jala dhibbaa. Kanaaf asitti zeeroowwan lamaan kana balleessuu dandeenya. Kun kanaan baduu danda'a. Aan kanaaf meeqa ta'a? 20 baay'isu duwwaa tuqaa 75 jechuudha. Kanaaf zeeroon kun as baasuu dandeessi. Kanaaf 2 baay'isu 7.5 jechuudha. Meeqa ta'a? 15 ta'a jechuudha. Aan 15 ta'a. Probleemota dhibbantaa armaan gadii furii kan jedhu irratti immoo lammaffaa irratti A yoo ilaalle 12 lama jala sadaffaa parsantiidhaan nuuf kennameera. Kanaaf hundeen amma asirratti gaafatamaa jira jechuudha. Lakkoofsa hundee gaafatamne kan biraa kan nuuf kenname immoo aan meeqadha? 3040dha. Paan asitti paan meeqadha? 12 lama jala sadaffaa parsantiidha. Kanaaf baa yeroo barbaannu immoo A jala baa walqixa paa jala dhibbaati. Mitiire kanaaf baa barbaaduudhaaf maal goona? Qaxxaamura baay'isna. Kanaaf baa baay'isuu paa walqixa A baay'isuu dhibbaati. Kanaaf nuti baa barbaanne jala paa. Kanaaf baan meeqa ta'a? A baay'isuu dhibbaa jala paa ta'a jechuudha. Kanaaf baa walqixa aan meeqadha? Aan meeqadha? 3040 baay'isuu dhibbaa jala kun immoo meeqadha? 12 lama sadaffaa meeqadha? Parsantiidha jechuudha. Kanaaf kana argachuudhaaf maal gochuu dandeenya? 12 lama jala sadaffaa kana haa jijjiirru. 12
lama jala sadaffaa gara firaakshiniitti yeroo jijjiiru firaakshinii sirriitti 12 baay'isuu 3 12 baay'isuu 3 meeqa ida'uu 2 jala 3 jechuudha. Meeqa kuni 12 baay'isuu 3 36 ida'uu 2 38 jala 3 jechuudha. Kanaaf 340 baay'isuu 100 jala 38 jala 3. Kana firaakshinii kana garagalchinee baay'isuu dandeenya. Hiruu waan ta'eef 340 dhibbaan naa baay'isnu duwwaa lamatti dabaluudhaan baay'isuu 3 jala 38. Hiruu gara baay'isuutti na jijjiirru garagaltoodhaan baay'isuu dandeenya waan ta'eef. Sana booda kun 38dha. Kun lamaan meeqa ta'a? Lamaan 152 ta'a. Duwwaan 3 asitti jira. 03 akka hin irraanfanne. Kun lamaan 19 ta'a. 19 tokko ta'a. 19 8 ta'a. Kanaaf 8 03 qabna asitti. Itti daballee baay'isuu 3 jala meeqaati? Jala tokko jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a kuni? 24 000 jechuudha. 24 ta'a jechuudha. Gaaffiin baarratti immoo argannu gaaffiin baarra jiru dhibbantaa meeqaa 960tti kan dhibbantaa meeqaa 940ti. Kanaaf amma asitti kan gaafatamne dhibbantaatu gaafatame. Dhibbantaa gaafatame. Kanaaf hundeen keenya meeqadha? 960dha. Dhibbarraan keenya immoo 240dha. Kanaaf dhibbantaa barbaaduudhaaf dhibbantaa jala dhibbaa walqixa dhibbarraa jala hundeeti. Kanaaf kana argachuudhaaf maal goona? Dhibbantaa walqixa dhibbarraa jala hundee baay'isuu dhibbaati. Kanaaf meeqa jenna? Dhibbarraan keenya meeqa? 240 jala 960 baay'isuu dhibbaa. Kanaaf 0 balleessina. Lamaan meeqa ta'a? Lamaan 12. Lamaan meeqa ta'a? 48. Ammas 12 deemuu dandeenya. 12 tokko 12 4 ta'a jechuudha. 4. Kanaaf baay'isuu meeqaati? Dhibba. Meeqa ta'a? Dhibba hiruu meeqaati? 4%. 25 ta'a jechuudha. Kanaaf dhibbantaan keenya kana ta'a. Kan biraa sadaffaan maal jedhaa? 9 dhibbantaa mindaa ji'a ayyaantuu qarshii 639 yoo ta'e mindaa guutuu hojjettu tana meeqa jedha. Kanaaf asitti immoo kan nuuf kenname dhibbantaan meeqa? 9%dha. Ayyaantuun qarshii parsantiin 9 mana yoo ta'e jechuun dhibbarraan meeqadha? 939. Maal gaafatamne? Hundee gaafatamne jechuudha. Guutuun isaa meeqadha? Kanaaf hundee dura barbaaduudhaaf foormulaa nuti fayyadamne hundee barbaaduudhaaf haala salphaatiin haa dhufnu. Asumattuu 639 haadha jala baa walqixa 9 jala meeqaati? Dhibbaati. Kanaaf baa barbaanna qaxxaamuraa baay'isnu. Kanaaf 639 baay'isuu dhibbaa walqixa 9 ba'a jala 9 jala 9 haa jennu. Kanaaf baan meeqa ta'a? 639 baay'isuu dhibbaa jala 9 ta'a jechuudha. Kanaaf kana hirree lakkoofsi argannu kun hundee isaati jechuudha. Kanaaf 7,100 ta'a jechuudha deebichi. Kan biraa arfaffaa irratti barattuun takka barumsa herreegaatiin 35 keessaa qabxii 28 argatteedha. Kanaaf 28 haadha baan immoo 35. Kanaaf walqixa dhibbantaa barbaanna jechuudha jala dhibbaa. Kanaaf dhibbantaa meeqa ta'a? 28 jala 35 baay'isuu meeqaati? Dhibbaa jechuudha. Kanaaf deebii kana lakkoofsaan hirree argachuu dandeenya. Shanaffaan barattoonni
66% mana barumsaa magaalaa tokkoo miillaan deddeebi'anii baratu jedha. Mana barumsaa kana keessa barattoota 1850tu jira. Kana jechuun hundeen meeqadha? 1850tu jira. Kanaaf A dhibbarraan barbaanna. Dhibbantaan meeqadha? 66 jala dhibbaa. Kanaaf baay'inni barattoota miillaan hin deddeebine meeqa? Ammas irratti kan miillaan deddeebi'an nutti hime jechuudha. Kanaaf dura dhibbarra haa barbaannu. Dhibbarraan haa barbaannu meeqa ta'a? Kana qaxxaamuraa baay'isnu. Qaxxaamuraan haa baay'isnu dhibba'a. Kanaaf asitti immoo 1850 baay'isuu meeqaati? 66 jala dhibbaa asitti jira dhibbaa. Kanaaf maal ta'a? Dhibbarraan isaa 1850 baay'isuu 66 jala dhibbaa ta'a jechuudha. Kana baay'isnee argachuu dandeenya. Kanaaf deebiin isaa meeqa ta'a? 1221dha jechuudha. Kanaaf nuti kan gaafatamne warra miillaan hin deddeebine waan ta'eef kanaaf hundee irraa hir'isna jechuudha. 1850 hir'isuu 1221 irraa hir'isna jechuudha. Innaa hir'isnu meeqa ta'a? 629 ta'a jechuudha. Kanaaf warri miillaan hin deddeebine baay'inni isaanii hammana jechuudha. Filannoo biyyoolessaa bara ta'e tokko gaggeeffame irratti magaalaa tokkotti namoota filachuuf galmaa'an keessaa dhibbantaa 96 filannoo ba'anii jiru. Yoo baay'inni namoota sagalee isaanii kennanii yookaan hundeen meeqa ta'a? Sagalee kennanii 240 192 ta'an baay'inni namoota magaalaa kanatti filannoof galmaa'anii meeqa? Asitti abbaa osoo hin taane haadha dhiifama wajjin. Kanaaf ammasitti kan hundee isaa gaafatamne jechuudha. Hundee gaafatamne. Hundee jechuun baay'inni namoota magaalaa kanatti filannoof galmaa'anii filannoodhaaf kan bahan hammanadha. Dhibbantaan isaanii hammanadha. Garuu hammamtu immoo galmaa'e kun warra filannoodhaaf bahedha. Galmaa'anii kan hin baanes jiru jechuudha. Kanaaf baa barbaaduudhaaf A jala baa walqixa baa jala 100 jenneerra. Baan naa barbaannu akkamidha? Baa baay'isu baa walqixa dhibba A miti. Kanaaf jala paa jala paa baan meeqa ta'a? A jala paa baay'isu dhibbaa jechuudha. Kanaaf aan keenya meeqadha? 240 fi 192 jala 96 baay'isuu dhibbaa jechuudha. Baay'isuu dhibbaa jechuudha. Kanaaf kana waliin baay'isnee argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf deebiin isaa meeqa ta'a? 25 asitti 02tti dabala. Kanaaf 250 fi 200 ta'a jechuudha. Kanaaf kanarratti kanumaan xumurra. Yoo isinitti tole laayik sabiskiraayib gochuudhaan deeggaruu dandeessu.